Videoon ilaalee miira koo to'achuu dadhabee I don't know video kana yommuu ilaalutti tarii miirri sun amma naa dhufuu dhiisuu danda'a garuu akkuma hin argeeni miira guddaan natti dhaga'ama miira nan bu'e seenaa harmeen keessan keessa dabarsitanii isiniin geesse yookiin immoo baay'een keessan immoo harmooliis ta'uu dandeessu. Mucaan koo yookiin dhalli koo bor iddoo guddaanaaf ga'a. An rakkadhus an barachuu dhiisus mucaan koo yookiin dhalli koo akka koo akka inni ta'u hin barbaadu. Fakkeenyaaf haati koo kutaa 9tti addaan kutte barumsa. Garuu akka koo akkas hin taatan hin barbaadu. Akkas iddoo guddaa geessan hin barbaada. Ani already barumsa addaan kuteera. Garuu iddoo guddaa geessanii haala nama jiru kana keessaa yookiin immoo rakkoo nama jiru keessaa na baasuu dandeessu kan yeroo isin jettu na argaa jechuudha. Viidiyoo tokko viidiyoo injiinar Taliilaa Guutamaan toora miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiisu tokko argee mimmaan na'uudhe I don't know viidiyoo sana maal akka ta'e waliin ilaalla. Dubartii kana baay'een keessan argaa jirtu. Dubartiin kun akkuma argaa jirtanii shaanxaa ishee harkatti qabattee gara biyyaa deemuuf jirti dubartiin kun. Biyya Oromaa biyya Arabaadha kan turte. Biyya Arabaa waggaa 30 guutuu mana namaa keessa gaafa jalqaba galtee mana namaa keessa akka isheen hojjechaa turte. Ijoolleen biyyoota Arabaa keessa jirtan biyyoota garaagaraa keessa jirtanii fiilingi isaa beektu. Chaalenjii mamee akka qabu. An personally ijoollee gara UAE jiraatan argeera. Boqonnaa akka hin qabne baay'ee akka isaan rakkatan nan beeka. Maaliif bu'aa bahii jireenyaa keessa darbuudhaaf maatii koof hin dabarsaa bor iddoo guddaan kaa ijoollee koodhaaf dhala koodhaaf maatii koodhaaf jedhanii iddoo baay'ee ijoolleen baay'ee isaanii iddoo garaagaraa akka isaan jiran beekna. Achuma ta'anii ijoolleen kunniin qansiraa hojjechaa mana namaa keessa sarraatanyaa yookiin immoo hojjettuu ta'anii hojjechaa immoo arraba maadaamii waan hundumaa danda'anii beela'anis dhukkubsatanis ijoollee baay'ee nan beeka. Even dhukkubsatanillee yaalamuu kan hin dandeenye kan naa bilbilan ijoollee baay'een beeka. Dhala koodhaaf hin dabarsaa yookiin immoo obbolaa isaanii kan barsiisan maatii isaanii kan gargaaran maatii isaanii mana kan ijaaran jiru. Kana qofa miti biyya keessas ta'anii harmooliin baay'een aarsaa garaagaraa kan kaffalan jiru. Fakkeenyaaf amma akka harmee kana ilaalaa jirtu gara viidiyoo harmee sanaatti tun galiin dura harmooliin baay'ee aarsaa gurguddaa kaffalu. Kaan qoraan coruudhaan, kaan hojiiwwan garaagaraa mana namaa uffata namaa miicuudhaan illee kan ijoollee isaanii barsiifatan jiru. Fakkeenyaaf harmee kana ilaaluu dandeessu. Harmee kana akkuma argitanii karaarra deemaa jirti waan isheen baala baattee deemti. Baala kana mucaa kana baay'een keessan TikTok irratti beektu. Qarshii 30 qarshii 50 kan isheen gurgurtu. Qarshii 50 jechuun doolaara tokko warri biyyaan baa jirtan yookiin diraama 2 baay'eeti. An mana nyaataa ta'e 50 jechuun tiippii laannee kan baanu jechuudha. Garuu harmeen kun yoo xiqqaate sa'aatii 3-4 guutuu kana hundumaa cooftee qarshii 50 argattuun akaayisa ta'u waan isa ta'u waan afaan ishee bishaanillee ittiin dhugdu ijoollee ishee ittiin barsiifattu tarii ijoollee baay'ee kan barsiifattu qabaachuu dandeessa. Kanaaf harmooliin akkasiis biyya keessa baay'ee jiru jechuu barbaadeni. Waa'ee harmee ishee biyya Arabaa turtee waggaa 30 turtee gara biyya keessatti deebite yommuu gara isheetti yommuu deebinu akkuma argaa jirtan harmeen kun bareeddee jirti amma uffattee galaa jirti gara biyyaa galaa jirti. Ilma tokko qabdi ilma ishee qabdu barsiifattee maal barachuu barbaada fedhiin isaa paayiletii. Kana jechuun balaliisaa xiyyaaraa ta'uun fedhaa jennaan. Tole dhala koo baradhu jettee mana ormaa teessee akka isheen hojjettee dadhabdee riba dhabdee hojjettuu mana namaa taate biyyaan baatte akka isheen barsiisaa turtedha. Waggaa 30 booda gara biyya isheetti galuuf jetti gaa. Akkuma argaa jirtanii Ethiopian Airlines gara biyya isheetti galuudhaaf jetti. Deemaa jirti. Mee ilaallu viidiyoo ishee. Akkuma argitanii deemaa jirti. Meeshaa ishee galchattee waan harkatti qabattu qabattee tikeettii harkatti qabatteerti. Ol galaa jirti. Battala ol galtutti keessummeessituun yookiin hosteesiin xiyyaara sanaa ol galchuudhaaf gara manaatti ol galchuudhaaf ilaaltee seeni jechaa jirti. Sarpiraayizii guddaa wayii jira. Maal laata sarpiraayiziin kun? Isheen mataan ishee hin beektu. Sarpiraayiziin kun maal akka ta'e hin beektu. Ol galtee ol galuuf jetti. Yeroo ol galtu waan addaa waan isheen hin yaadne fakkeenyaaf waan takka waan isheen hin yaadne si mudatee beeka yeroo takka waan isheen hin yaadne wayiitu ishee mudate. Kunis maali?
Yeroo ol seentutti ilaalaa miila kana. Baay'een keessan viidiyoo kana argitanii miira keessa akkasiin galtan abdii guddaan qaba. Battala ol galtutti mucaa isheedha. Mucaa isheen waggaa 30 mana namaa teessee barsiifattetu balaliisaa xiyyaara sanaa ta'edha. Xiyyaara sana kan balaliisu mucaa ishee. Kam nama gammachiisa. Sarpiraayiz godhee keekii qopheessee waan hundumaa qopheessee sarpiraayiz gochuudhaaf yeroo akkas godhu inni naatee hin boosee waan jettu wallaalte. Haadha garaa haadhaati. Dhala ishee waan ta'eef mucaa ishee waan ta'eef jechuudha. I don't know. So, nama gammachiisu fakkeenyaaf haati dadhabdee mucaa isheef jettee dhala isheef jettee waan hundumaa gootee mana namaa teessee jecha namaa dandeessee lafa miiccitee nyaata qopheessitee ibiddara dhaabate. You see, baay'ee emotional nama godha. So, kabajni guddaan haadholiidhaaf ta'a. Aarsaa gurguddaa kaffalanii ijoollee isaanii barsiifatanii sadarkaa guddaarra kan ga'an. Baay'een keessan namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan keessatti akkasiin of ilaalaa jirtan abdii guddaan qaba. Harmee keessan chaalenjii akkamii keessa isin dabarsite? Chaalenjii akkamii keessa dabartanii dhuftan irra geessan? So, barumsa guddaa namaaf ta'ee yaada. Harmeen kun harmee gootadha. Harmeewwan akka ishee goota ta'an hedduu jira. Harmee keessan harmeen keenya hunduma keenyaaf gootadha. Kanaaf imaana harmee keessanii nyaatinaa isin jechuu barbaade. Ijoolleen baay'een haadha keessaa ba'anii kan haadha lolan jiru. Kan haadhuma isaanii bilbilanii illee yaadan jiraachuu danda'u. Overall maatii keenya yaadachuu qabna. Harmeen kun harmee gootadha. Barumsa guddaa nuuf taati. Kanaaf viidiyoo kana kan isin hojjedhe at least yeroo hin qabnu gabaabaadha. Maatii keenya dagachuu kan qabu. Harmooliin baay'een immoo kan immoo viidiyoo kana ilaalaa jirtan abbootiinis immoo kan ilaalaa jiraatan ijoollee keessaniif fakkeenya guddaa akkasiin taatan ijoolleen keessanis immoo akka isaan galma guddaa gani booda akka kana gammachiisan kan jedhu yaada qaba. Waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ulfaadhaa waan natti toleef isiniif qoode. Thank you so much.